Video har'aa kana keessatti wanti isin barsiisu waa sadii isiniif qabadhee dhufeetin jira. Facebook irratti waa sadii namni Facebook qabdan hundi keessanuu kan ilaaluu qabdan waa sadii jechuudha isiniif qabadhee dhufeetin jira. Kanaafuu waa sadeen kana akkamitti akka itti jijjiirrachuu dandeessan isin argisiisa. Sadeen tokkoffaan Facebook keessan follow add friend kuma 5 qabaatee 500 kuma meeqa 4 qabaatee akkamitti follow akka jijjiirratanii fi namni yeroo isin search maqaa keessan search godhee isin barbaade follow akka gaafatutti akkamitti akka itti hojjettan akka itti irratti deeffatan isin barsiisa jechuudha hiriyoottan kiyya. Kanaafuu hamma dhumatti akkana hordoftan kabajaan isin gaafadha. Nagallee hin daganne ashamaa ilmaan Oromoo nagaa jirtan chaanaala qorataa teeknoo subscribe gochuu hin dagatinan isiniin hiriyoottan kiyya. Ani asirratti isin argisiisa isin immoo cinaa kiyyatti daawwadhaan isiniin ja hiriyoottan kiyya. Amma asumaanin kallattimaan karaa baroomsaa isin dabarsa. Facebook keessan ni galtan hiriyoottan kiyya. Sana booda maal gootu tuqaa sadeen gaara kana dhattanii irratti cuqaastu sana booda gadi buutu sitting and privacy kajeewu kanarratti yeroo tokkoof inni cuqaastu sana booda sitting bakka jedhu irratti inni cuqaastu akkanatti yeroo inni isinii fide maal gootanii gadi buutanii how can people find and contact you bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu yeroo tokkoof hiriyoottan kiyya. Sana booda immoo kan tokkoffaa kanarratti who can send you friend kan jedhu kanarratti click gootan yeroo tokkoo fi sana booda maal gootan amma kaasirratti kuni maali add friend keessan gara followtti jijjiirratuuf gara followtti akkamitti akka irratti deeffatan kan tokkoffaa everyone kan jedhu kanarratti yoo deeffatan Facebook ni keessan ads ni qaba follows ni qaba garuu kan full duratti gaafatu adii waan ta'eef namni adii isin erguu danda'a malee follow nama isin barbaad isin jaallatu qofaatu achi darbee profaayila jalaan seenee follow isiniif godha jechuudha. Follow hin gaafatu. Kanaafuu akka inni full duraan follow gaafatu kunoo asirratti deeffatan friend of friend kajeewu kanarratti raayitii bulee kana irratti barreessitanii jechuudha. Inni lammaffaa mootuu emaila keessan akkamitti dhoffatuu dandeessan. Emailli akkuma beekamu lafee duddaa jawaalaati. Kanaafuu jawaala keessa yoo emaila hin qabaanne akkuma nama waan kiisa qullaa qabatee deemuu jechuudha. Maaliif jennaan faayidaa tokko isiniif hin qabu. Emailli lafee duddaa jawaala akkuma isiniin jee yuutoopii keessanis namni emaila keessan fudhatee haak isin godhuu danda'a jechuudha. Iddoo isin jirtanis emaila keessan isin hordofee isin beekee lakkoonsa biyya sanii eega beekee booda isin haa godhuu danda'a isin hatuu danda'a isinirra gubuu danda'a. Kanaafuu emaila keessan dhoffatuunis isinirratti dirqama. Emaila keessan dhoffatuuf kunoo asirratti isa lammaffaa kan osoo hin taane sadaffaa kanarra gabbuutanii you can look you up is using the email address you bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii hiriyoottan kiyya. Sana booda maal gootu kan tokkoffaa kanarra yoo keessan everyone irra yoo keessan namni guutuun ni argaa jechuudha. Public irratti baaftanii emaila keessan. Kanaafuu kan lammaffaa kanarra yoo keessan nama friendii keessan jala jiru qofaatu isin argaa. Kan gadii kanarratti anamma kan gadii irratti hundeeffadhee jira only me sibichaatu arga jechuudha. Namni biraa hin argu. Asirratti raayitii kana gootanii akkanatti irra deeffatuu ni dandeessan jechuudha. Inni biraa mootumni sadaffaa lakkoofsa keessan kunoo lakkoofsa illee kanarra gadi buutanii arfaffaa kanarra gabbuutanii who can look you up using the phone number you kan jedhu kana lakkoofsa kee akka itti malee namni biraa hin agarre irra kaatu barbaada. Kanarra kanallee akkuman emaila isin argisiise kan tokkoffaa kanarra everyone irra yoo kaattan namni hundinuu isin arga jechuudha. Inni lammaffaarra yoo kaattan friendii keessan yookaan nama isin adii walitti hin qabdan qofatu isin arguu danda'a jechuudha. Hiriyoottan kiyya isiniif gala jeetiin yaada. Kan sadaffaarra yoo kaayattan immoo nama tokko isin arguu hin danda'u jechaadha. Isinuma qofaatu arguu danda'a jechuudha. Only miirra kaatan jechuudha. Kan gadii kana jechuudha. Kan mallattoon qulfii irra jirtu kanarra kaayattanii akkasitti raayitii irra gootanii sana booda xumurtanii keessaa baatanii jirtanii Facebook keessan harkatti deeffatanii jirtanii jechuudha. Egaa hiriyoottan keenya viidiyoon arraaf qabadhelleen asumarratti raawwata. Warreen chaanaala
qorataa teeknootiif haaraa taatan hundi keessanuu sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna piliis viidiyoon yoo isinitti tole laayik tuqaa isiniin jenna yaada qabdan komantii jalatti nuuqaa hiriyoota keessaniif sheer gochuus hin dagatinaa viidiyoo biraatiin immoo feesbuukaa keessanii fi yuutuuba akkamitti akka walirratti hidhattanii namni feesbuuka keessan jala seenee hoggaa fooloo isinii tuqe akkamitti akka dhaqee sabiskiraayib isinii godhuu danda'u san isin viidiyoo biraa keessatti isiniif qabadheetiin isiniif dhiyaadha. bal'inaan viidiyoo hedduu isiniif dhiyeessuuf hin deema kanaafuu chaanaala kana sabiskiraayib gootanii mallattoo notifiikeeshinii irra kaatanii na hordofuu hin dagatinaan isiniin jaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan rabbii isin bira haa jiraatu nagaan naa turaan isiniin jaa hiriyootan kiyya viidiyoo kana akkuma argitaniin sheer waliif gochuu hin dagatinaan isiniin jaa karraaf qabadde suma irratti raawwataa baay baay